Akkam jirtu guys, baga deebitanii gara chaanaala keenyaatti dhuftanii isiniin jecha guyyaa har'aa viidiyoo kana keessatti appilikeeshinii baay'ee bareedaa ta'e tokko kan hojii onlaayinii irraa hojjettanii irraa birrii argachuu dandeessan jabaattanii hojjettaniin torbaniin kan irraa baafachuu dandeessan appilikeeshinii tokko isinitti agarsiisa jechuudha. Appilikeeshinii kana irraati karaa barbaaddan baafachuu dandeessu. Warri PayPal akkaawuntii qabdan karaa PayPal akkaawuntii baafachuu ni dandeessu. Warri PayPal akkaawuntii hin qabnes immoo yoo barbaadan karaa baankii baafachuu ni dandeessu jechuudha. Akkamittiin akka appilikeeshinii kana galmooftanii ittiin hojjettan tokko tokkoon kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Jalqaba appilikeeshinii kana buufachuuf gara pileestoorii keessa ni dhuftu. Pileestoorii keessa erga dhuftanii booddee peeyid work jettanii haala kanaatiin searchi ni gootu jechuudha. Erga searchi gootanii booddee daawunlood gochuudhaan bakka open jedhu kana keessa tuquudhaan keessa ni seentu jechuudha. Erga keessa seentanii booddee filannoo lama haala kanaatiin isiniif fida. Rejistireeshinii fi saayin in kan jedhu isiniif fida jechuudha. Yoo duraan akkaawuntii qabaattan saayin in gootu, yoo duraan akkaawuntii hin qabdan ta'e immoo rejistireeshin kan jedhu kana tuquudhaan keessa ni seentu jechuudha. Sana booddee haala kanaatiin isiniif fida jechuudha. Iimeelii keessan galchitanii paaswoordiitti guuttanii banachuu ni dandeessu. Yoo barbaaddanis immoo maal gochuu dandeessu? Google akkaawuntiitiin banachuu ni dandeessu. Ammaan Google akkaawuntiitiin baneen isinitti agarsiisa jechuudha. Kan barbaaddan filachuu ni dandeessu. Kana booddee haala kanaatiin Google akkaawuntii isin bilbila keessan irraa qabdan hunda isaa isiniif fida jechuudha. Isin as keessaatii kan barbaaddan filattu amman tokko irratti tuqeen keessa seenee isinitti agarsiisa jechuudha. Isinis kan barbaaddan filattanii maal gootu keessa seenuu ni dandeessu jechuudha. Kana booddee yeroo isin keessa seentan haala kanaatiin isiniif fida. Jalqaba irratti verify your email kan jedhutu jira. Kana booddee tokko tokkoon haala kanaatiin ilaaltanii guutuu ni dandeessu jechuudha. Jalqaba maal gootu verify your email kan jedhu kana tuquudhaan send activation link kan jedhu jira. Send activation link kan jedhu irratti maal gootu irratti ni tuqxu jechuudha. Kana booddee akkanaatiin isiniif dhufa linkiin iimeelii keessan irratti isiniif ergamee jira jechuudha. Kanaaf maal goona ammas keessaa bahuudhaan gara iimeelii keenyaa maal goona ni deemna jechuudha. Iimeelii keenya keessa deemuudhaan linkii nuuf dhufe refresh gochuudhaan verify ni goona jechuudha. Kunoo haala kanaatiin akkuma argitan paid work jedhee email verification naaf seenee jira jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin irratti tuquudhaan maal gootu gara gadiitiin dhuftanii verify your account kan jedhu jira. Isa irratti tuquudhaan akkaawuntii keessan maal gootu verify ni godhattu jechuudha. Haala sanaan erga akkaawuntii keessan verify godhattanii booddee bakka kana ni dhuftu jechuudha. Type your referral code kan jedhu jira. Bakka kana irratti tuquudhaan maal gootu referral code kan screen irratti ani isiniif barreesse kana ni guutu jechuudha. Haala kanaatiin maal gootu referral code ni guutu jechuudha. Kana booddee erga haala kanaatiin guuttanii booddee use a code kan jedhu jira bakka kana isa tuquudhaan fuulduratti ni dabarsitu jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin fuulduratti ni dabarsitu. Amma kana booddee maaltu nu hafe informationii tokko tokko guutuutu nu hafe jechuudha. Bakka kana tuquudhaan maal goona informationiiwwan tokko tokko ni guunna jechuudha. Bakka kanatti maqaa keessan ni barreessitu. Maqaa haala kanaatiin isiniif fida jechuudha. Erga barreessanii booddee maqaa iimeelii keessan irra jiru isiniif fida. Garuu isin yoo barbaadan jijjiiruu ni dandeessu jechuudha. Maqaa sana jijjiirtanii waan barbaadanitti galchuu ni dandeessu. Amma haaluma kanaatiin haa ta'u dhiisee biraa deebi'ee bakka kana nan tuqa jechuudha. Lammaffaarra kan jiru kana nan tuqa jechuudha. Ergan haala kanaatiin tuqee booddee informationii tokko tokko na gaafata. Bakka kanatti saala keessan ni guutu. Sana booddee guyyaa dhaloota ji'a keessa dhalatanii fi barattee dhalatan ni guutu jechuudha. Kana kan guutuu qabdan waraqaa eenyummaa keessanii kana faana kan wal ilaallatu ta'uu qaba jechuudha. Maaliif booda yeroo irraa baafachuuf jettan yeroo maallaqa keessan baafachuuf jettan rakkina isinitti fiduu waan danda'uuf waraqaa eenyummaa keessan irra kan jiru maqaan keessan illee osoo achirraa hin dogongorin akkaataa achirra jirutti guutuu qabdu jechuudha. Kana booddee bakka kana dhufuudhaan maal gootu waan tokko wanta inni isin gaafatu ni guutu jechuudha. Kana booddee erga bakka kana dhuftanii booddee maal gootu select bakka jedhu kana tuquudhaan as keessaatii maal gootu waan barbaadan filattu jechuudha. Waan hojii keessan faana wal ilaallatu tokko as keessaa filattanii maal gootu ni guutu jechuudha. Amma fakkeenyaaf teekinooloojii kan jedhu irratti yoo filadhe maalin godha gara gadiitiin waan baay'inaa fida. Kana bukkeessaa maalin godha bakka kanatti elektirooniksii yookiin immoo kompiitarsa kan jedhu filachuu nan danda'a. Sana booddee gara gadii keessa dhufuudhaan warra kana keessa kan barbaade nan filadha jechuudha. Kan barbaade irratti filadhee aadde ergan godhee booddee gara gadiitiin maaltu jira save kan jedhutu jira. Bakka kanatti dhufee save gochuu nan danda'a jechuudha. Kana booddee ergan haala kanaatiin save godhee booddee duubatti deebi'ee maalin godhaa bakka kana nan dhufa jechuudha. Are you a parent kan jedhu kana fuutanii yoo maatii qabduu moo hin qabdan kan jedhu nu gaafata. Yes or no kan jedhuuf tuqxu jechuudha. Amma yeroodhaaf no jedheen bira darba. Kana booddee bakka kana tuquudhaan maal gootu haala kanaatiin
inni guutuu jechuudha. Singilii fi meeriid kan jedhu jira. Ani singil waan jedhuuf singil jedheeman ni guutaa jechuudha bakkuma kana. Kana booddee select kan jedhu tuqeen save nan godha jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin ergan save godhee booddee maalin godha duubatti nan deebi'aa jechuudha. Ergan duubatti deebi'ee booddee haala kanaatiin bakka kanatti lakkoofsa bilbilaa gaafata jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa keessan ni guutuu jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa kan barbaaddan kan biyya keessanii bakka barbaaddanii yoo jiraattan ni hojjeta jechuudha. Itoophiyaas yoo jiraattan kan Itoophiyaa irra gootanii maal gochuu dandeessu guuttachuu ni dandeessu jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa keessan kana booddee erga lakkoofsa bilbilaa keessan guuttanii booddee duubatti deebitanii bakka kanaatti lakkoofsa keessan erga kooddii guuttanii booddee lakkoofsa bilbilaa keessan ni guutu jechuudha. Ammaaf akkasumatti biran darba. Kana booddee haala kanaatiin maal gootu erga kana hunda guuttanii booddee duubatti ni deebitu jechuudha. Amma erga duubatti deebitanii booddee maal gootu amma baalaansiin kiyya akkuma argaa jirtan asirratti zeeroodha. Bakka kana dhufeen irni nan godhaa jechuudha. Bakka irni jedhu kana tuquun maal gootu as keessa dhuftanii geemii taphachuudhaan sarvee garaagaraa hojjechuudhaan akkasumas immoo viidiyoo garaagaraa ilaaluudhaan hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Waan baay'ee of keessaa qaba. Amma fakkeenyaaf irni kan jedhu viidiyoo kana keessa dhufeen viidiyoo tokko ilaaleen isinitti agarsiisaa jechuudha. Akka inni baalaansiin dabaluu fi hin daballe viidiyoo tokko ilaaleen isinitti agarsiisaa jechuudha. Amma kun akkuma argitan poointii naaf laatee jira. Viidiyoo ilaaleenaan poointii naaf laatee jira jechuudha. Duubatti deebi'ee maalin godhaa? Baalaansii kiyya cheekii nan godhaa jechuudha. Daashboordii irra nan seenaa. Daashboordii irra erga seentanii booddee kunoo haaluma kanaan akkuma argaa jirtan baalaansiin kiyya dabalee jira jechuudha. Haaluma kanaatiin irni keessa galtanii maal gootu? Viidiyoowwan garaagaraa ilaalaa, geemii taphachaa, sarvee garaagaraa guutaa maal gootu? Irni irraa ni gootu jechuudha. Haaluma sanaatiin irra deddeebitanii waachi viidiyoo kan jedhu tuttuqaama maal gootu haala kanaatiin irraatii ni hojjettu jechuudha. Akkaataa itti baafattanii fi akkaataa itti withdrawal method akkaataa ittiin guuttan akkamittiin peepaalis yoo ta'e warri peepaalii qabdan akkamittiin peepaalii keessan akka guuttan warri baankiitiin baafachuu barbaaddanis immoo akkamittiin baankii akkaawuntii keessan akka itti guuttan tokko tokkoon viidiyoo itti aanu keessatti waan isinitti agarsiisuuf viidiyoo kana laayik gochuu, sheer gochuu fi koomentii gochuullee hin dagatina. Waan isiniif hin galle koomentii jalatti na gaafadhaa. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan naaf tura. Goodbye.